warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayini beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyeem laawuriis itir salfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanoolaamiid CDEA kokaamaayidoo piroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals sponsora Plaatineemii Riittaa Shoo. Galatuma asham malamanni isaanii xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiinii faana kun Riittaa Shoodha. Turtii artistii waliigalaa Girmaa Tashomaa waliin torban taasifne kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaannee jirra. Daarektiingiidhaan Narras Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagaleen Moonaa Riittaati. Ispoonsarri sagantaa kanaa Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani. Gama ispoonsaraatiin Abbukkii Pirootokoolii nafaana jira. Girmee bakkuma torban irratti dhaabnerraa itti fufne jechuudha. Sirboota aadaa fi ammayyaa gaafa barreessitus ta'e gaafa daayirektii gootu fakkeenyaaf reegee hoo ta'e gosoota garagaraa istaayilii garagaraatu jira. Walaloo gaafa barreessitus ta'e daayirektii gochuudhaaf gaafa namni gara keetii dhufu namoota birootiif illee daayirektaroota yookaan immoo ogeessota kanneen birootiif illee gaaffiin kun ni ta'a. Waan isin beekuu qabdan maalinni waan xiyyeeffannaa gochuu qabdu maalinni fakkeenyaaf sirba reegee hip-hop kanneen keenya wajjinis wal qabsiisanii adeemsisuu dandeessa. Maal beekuu qabda waan xiyyeeffannaati gochuu qabdu homaani? Maal ishee Riittaan jalqabumaa akkaataan nuti amma hojjechaa jirru dhugaa dubbachuuf hunda keenya biratti ijoolleen ciccimoon jiran ijoollee hojii daayirektiingii hojjetan hedduun isaanii jiru. Kan narra danda'anis hedduun jiru. Kanaan dinqisiifadhus jiru. Daayirektaroonni amma dhufan ciccimoon jiru beekte. Namni beekte ka'umsa keenya ilaalaatu madee dhufna waan ta'eef duraan namni daayirektara jedhamu muuziqaa irratti hedduu isaan beekaan dhufne nuti. Eenyuu argaa turre nama tokkoon argaa ture beekte maal wanti kun jechaa ilaalaa ture waan ta'eef yoo jedhe inni Awwal Usmaan ture. Awwal Usmaan nama cimaa ture. Awwal Usmaan osoo daayirektiingii sana maqaan Awwal Usmaan daayirektara Awwal Usmaan jedhamu barreeffamuu baatee Girmaa Faantisin dhufanii namni biraas dhufan. Karaa saaqeera. Kaapshinii yookaan kireeditii kennu. Innaa gamanumaan Awwal Usmaan galatoomaa jechuun barbaada dhugaa rabbi. Wantoota yeroo sanitti rakkoowwan amma nuti argaa jirru san inni immoo yeroo sanitti argaa ture waan ta'eef. Dachaa taa'een isaa. Kan isaa dachaa ta'a. Kanumaa nuti toleetti hojjechaa hin jirru akka ati barbaaddutti hojjechaa hin jirtu. Tokkoffaa baay'ataa wal qabate. Gaafati na gaafatteef reegiidhaaf aadaadhaaf ammayyaa akkamitti hojjettaa isa jetteen nuti hangammaa kan hojjechaa jirru saayinsii isaatti sirriitti eegaallee baannu garuu seerri daayirektarri tokko maal ta'uu qabaata kan jedhu tokko qorataa ta'uu qabaata. Seenaa beekuu qabaata. Lammaffaa fakkii kaasuu danda'uu qabaata. Sadaffaa barreessaa ta'uu qabaata. Bakka iskiriptiin tokko jal'atetti akkaataa itti gabaabsuu danda'u akkaataa yeroo isaa itti gabaabsuu danda'u barreessaa barreeffama iskiriptiin beekuu danda'uu qabaata. Lammaffaa seenichumaas seenaan qorachuu qabaata. Dhimma isaanii tokkoffaan qoratta. Waan qorattan immoo waan barbaadu san fakkiidhaan keessa akkas ta'uu qabaata. Kanaaf gaafa ni reegee hojjedhu dhimma reegee kana nan qoradhaa jechuudha. Sirboonni reegee maadhaa wal qabatanii humna akkamii qabu? Ergaan sirboota reegatiin darban ergaawwan akkamii kan jedhu fakkeenyaaf nageenya nama ta'e jaalala nama ta'e waan akkisan erga hubatteen booda reegumtuu negeetiiviitti fayyadamu immoo hin jedhu waan isaanis ilaalta beekte. Kan hojii wal qabatee mudannoo tokko maal namni waan akkasumatti ilaalee kun immoo weellisaa istaayilii sirba kanaati jaa. Kun immoo akkas jaa. Qoosaanis waan nuti dhageenyu hin jiru waan ta'eef reegee gaafa jedhamu rifeensumatu dhufa. Eebba miidiyaa FIB kana wajjin wal qabatee na fakkaata.
ijoolleen naannoodhuma konsertiin kun itti qophaa'ee jiraatan ijoollee raastaa kana waltajjii yookaan immoo konsertii kana fagoodhaa hin laalanii. Itti qaan gara waltajjiitti gaafa bahu waaw ichi reegii zafaa hin gabbaachiidhanii hunduu kaatanii dhufan. Gaafa itti qaan dhufeessanii. Namni rifeensa laalaniitu. Yaa akkasuma jedhan jiru. Weellisaa reegeetii jedhanii fudhatu jechuudha. Amala isaa amma amala nuti waanti beeknu gaafa weellisaa reegee jedhamu namoonni sammuu isaatti nuti yaadan jiraa mire. Boombaarillaa kaasee. Isa bara amma aadaa ta'ee dhufeera jechuudha beekte. Aadaa ta'ee dhufeera waan ta'eef isuma kana waan yaadannuuf malee namoonni akkuma itti baratte akkuma nama sammuu keessa gootetti beekte. Akkasuma sirboonni aadaa Wallaggaa kan hojjettuu fi kan Arsii hojjettu garaagarummaa isaa tokkoffaa gaafa iskiriptii barreessitu walaloo isaa guutuu isaa barreeffachuun dirqama ta'a. Walaloo isaa ilaalta, fuloo walaloo isaa ilaalta. Gaarichiin keessatti immoo meeshaalee dhugii hawaasni naannoo sanii maal tuttuqaa? Kan gootummaa yoo ta'e gootummaan sun akkamitti ibsamaa ture yeroo sana. Sirbuma geelloo bareedaa ta'e tokko kan aadaa tokko amma naayit kilabii keessa fiddee waraabde. Ta'u kaa. Kan hojii wal qabatee guddina aartii Oromoo keessumattuu gara sirbaatiin jiru guddate jedhee yaada amma tokkooni. Guddina kana keessatti maal argaa? Diizaayinii uffannaa nan argaa, iddoowwan waraabbii lookeeshinii, daayirektingii fi kan kana fakkaataniin bifa gaariirra jira. Tarii kan guddachuu hin dandeenye viiyoo yookaan immoo lakkoofsa aartii kana daawwattee deeggaruutu hin guddanne, nama beekamtii kennuutu hin guddanne warreen jedhan hin jiru. Amma sirboota keenya amma yeroo ammaa sirboonni keenya piroodakshinii isaa guddachaa jira. Akka aniifate duraan hojii rakkachaa turre sana miti amma beekte. Yeroo san waanuma qabnuun wal gargaarree hojii kana hojjechaa turre. Atillee barree shoora guddaa qabda hin beektaami. Ani gaazexeessummaa kanarratti tokko. Ammati. Atillee qalbii keessa jirti san keessa jirta. Kanaaf hojiiwwan hedduu hojjennee asii waliinis hojjennee asii geenyerra dura suma hojjennee yaadna. Garuu piroodakshinii keenya amma xiqqoo ol guddataa jira amma akka ilaaltutti. Baay'ee bareedaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Sirboonni amma itti qaffaanti jidduu baasan piroodakshinii isaa. Waan ajaa'ibaati. Waan bareedaa fidee dhufee Oromiyaa sirriitti nu ibseera. Kabaja guddaan qabaaf. Kan immoo hojii mudannoo tokko sitti muudhaaf saahiba kiyya Abiraam Raayyaa tanaan dura waan inni kaase tokkoon si taphachiisuu barbaade. Sirba aadaa naannoo Wallaggaa weellisaan tokko sirbuu gaafa dhufu farda adii tokko kan gulufu hin galcha. Ammas weellisaan kan biraa haala naannoo Arsiin itti jiru aadaa jiru weellisaan sirbu gaafa dhufu farduma san galcha ammas. Amma weellisaan tokko gidduutti sirba Oromiyaa jedhu sirbee gaafa dhufu gaafa waliin mari'atan garuu Abiraam jeen. Farda akka ajaa'ibaa kilippii hundarratti gulufu suni onneessaa kan dhoone kilippii kiyyarratti akka hin gashine jeen. Itti qaangama kanaan wanta qabeenya Oromiyaan qabdu bifa bareedaa ta'een mul'isee jira. Kana jechuun kana qofaa miti. Fakkeenya nu ta'uu danda'a. Qiyaasis waan bareedaa hojjetee jira. Kanaan galata guddaan qabaaf jechuudha. Isa kana ka'amma aartiin maal sammuu namaa keessatti kan uumu walaloo san qofa dhaga'uuf yookaan immoo abbicha sirbu san laaluu qofa osoo hin taane lookeeshiniin sun naannoo suni investimantiidhaaf akka investoroota harkisu turizimiidhaaf akka harkisu gochaa jira aartiin keenya. Isa kana immoo warra galeetiin galaa fi jijjiirama bareedaatu jira. Ammallee kana caalaa uummata kanaaf hin mala waan ta'eef jabaadhaa isin hin jaa. Gaheen daayirektaraa guddina keessatti parsantii meeqa keessa osoo kaa isin jedhe? Gaheen daayirektaraa kenni qabxee ofii. Jechuun namoonni komachuu danda'u. Daayirektaraan akkuma kaameraa duuba isedha sana daayirektara duubas namoota hedduu jiru waan ta'eef ani gaheen daayirektaraa parsantii 30-40 hin taane. Muuziqaan sun bahuudhaan dura humni dhamaatiin muuziqaa sun baasuudhaaf fakkeenyaaf nuti viidiyoo tokko raabudha guyyaa lama kan deddeebinu yoo ta'e muuziqaa sana hojjechuudhaaf abbichi suni waggaa tokko turuu danda'a naannoo istiidiyootti. Arreenjimentii isaatirraa kaasee namtichi ulullee ammas parsantiidha keenya kan ulullee afuufes kan saaksii galees beez gitaarii kan hojjetes hojii gamtaati waan ta'eef sinematograafiinis editariinis kalariinis lookeeshin manaajeriinis piroodakshin manaajeriinis
inni kun hundi isaa moodeeliin haala uffannaa achi ture. Inni kun oodeensi uummanni itti fayyadamtu inni kun hundi persantiidha ga'uu danda'u keenyan baate. Baay'ee bareeda. Haala amma irra jirtuun daayireektara baay'ee cimaa ta'ee fi filatamaa taateetta. Sirboonni kee keessumattuu jaalarratti kan barreessitu walaloodhaan baay'ee namni si dinqisiifataa jira. Amma sammuu qabduun dandeettii qabduun hojjechaa jirta yoo hojjechaa hin jirre maaltu si daangeessee danqaraa maaltu itti ta'e furmaanni isaa hoo maalii eenyu bira jira kan jedhu kana. Akka yaadnutti hojjechaa hin jirru ritta. Atuu akka yaaddutti hojjechaa hin jirtu waan ta'eef. Amma silaa waan yaaddu qabdaame hundi keenya kaleessa waan guddaa yaada gaafuma kaanu bar waan guddaa yaadaa jirra bar hundi. Waan guddaa osoo yaadaa jirru maal goona ishee kana boruuf teechisneeti har'a immoo ishuma tanaan deemnaa jennee yaadna beekte. Inni guddaan rakkoo baajataati hunda keenya biraa hin jiru. Ishiitu qabamu didi. Birritti. Rakkoon baajataa kun immoo ana biratti artistiin na bira dhufu sun rakkoon baajataa kanaan xaxamee gaafa dhufu hojiin ani sirba kanaaf. Ati yaaddu waan weellistichi baajata inni qabu wajjin hin deemu waan ta'eef maallaqan qabu jedhee gara mataa hoqqachuutti deema jechuudha. Xiqqoo baasinatti baay'ata osoo hir'iste daayireektingii isaa jedhu beekte. Fakkeenyaaf amma daayireektingii ati barreessite keessatti mucaan fi micayyoon kan wal jaalatan konkolaataa bareedaa ta'e iddoo bashannanaa bareedaa ta'etti ni deemu jettee barreessitee yoo dhufte mucaan baajata kan hin qabu yoo ta'e birriin hin jiru osoo fardarra goonee osoo hin jiru. Lookeeshinii isaa naannoo kanatti karaa Wallaggaatti hojjechuu dandeenya yookaan immoo Lubbaa Booratti hojjechuu dandeenya yookaan Jimma deemna gaafa jettu achi deemuu hin danda'u. Asumatti magaalaa Adaamaa naannoo kanatti waraabna yoo ta'e inni kun beekte silleen ajjeesa sirbichi sana ajjeesa. Guddina aartii keessatti wareegama ati kaffaltu yeroo darbe karaa Jimmaa deemnee turre booddeen asumna akkaataan nuti maallaqni nuti baasii nuti baasne hangam akka ta'e nan beeka beekte. Ijoolleen keenya akkamitti akka hojjechaa jiran nan beeka. Nummoo dhiphama aartiidhaaf dhiphannaa isaan immoo maallaqa waan dhabanii dhiphatanii waan hundaan nuti dhabeete wal simsisaa deemna. Waan baajanni hin jirreef akkamitti hojjechuu dandeenya kan jennu aartii keenya akka inni aartiinis hin miidhamnes namtichis akka immoo mooraalii isaa dhahamee karaa manaan deemnetti hojii keenya aartii keenya hojjechaa jirra jechuudha. Malee warreen biyyootiin alaan hojjechuu bifa hojjetaniin hojjechuun nama danda'am sammuu jirti. Parsantii 5 hojjenne nuti. Parsantii 95 rakkoo keessa. Nuti waa hunda qabna waan ta'eef Oromiyaan guutuudha yaada keessan ibsachuudhaaf maallaquma tana malee gama turizimiinis ta'e biyya beeksisuu keessatti kana caala hojjechuun nama danda'ama. Kana hojjechuun hin danda'ama inni qaamni dhimmi ilaallatu kan jennu qaamni amma yeroo ammaa qaamni ilaallatu walii wallaalle beekte. Silaa qaama ilaallatu nama beekna. Garuu qaamni qabbeechisuun yeroo xalayaa barreessuun rakkoo ta'utti mandeetiin kee kana hojjedhu jetteeni waan keessattuu waan nuti hojjennu amma aksin jedhee sirbettii qaannee dubbannee irra waan waajjirri aadaa turizimii hojjechuu danda'u yookaan immoo komishiiniin turizimii hojjechuu danda'u namni kun hojjechaa jira waan ta'eef deeggarsa akkamii fudhatama akkamii qaba kan jennu yoo ta'e gadi bu'aadha beekte. Ayyemee hojiidhuma kee keessaa sirbaaf feerree boqonnaa fudhanii walitti adeemnu. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba kanaan bu'aaraatii boqonnaa fudhaatii walitti deebina. Hayyee walitti deebinee jirra Riittaa Shoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan. Allied Chemicals sadarkaa pilaatineemiidhaan Riittaa Shoo ispoonsara godhee jira. Guddaan galateeffadhaani. Girmee walitti deebinee jirra. Tarii daayireektingii ammaatii hojjechaa jirtu kuni saayinsiidhaan hagam deeggaramee jira waa'ee walaloo kaafnee jirra. Kan tanaan duraarraa wanta deessistuu aadaatirraa daayireektingiin keenya gara saayinsiitti dhufee jira. Maaliif akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf walaloo biiftuu baate fakkaattee sirba jaalaa keessatti yoo jiraate viidiyoon akkasii daayireektingiidhaan isin ajajjan biiftuudhuma ishee gara babaatu san gashu hoo ta'e girmee leenca kiyya jedhee walaloon jiru hoo jiraate leencuma bosonaa fidanii viidiyoon agarsiisu hoo ta'e saayinsiin hagam tokko kana heeyyamaadha. Isinoo waan isin fooyyessitan hin jira. Hojii kee keessatti waan akkasiin agarre dhugaa dubbachuudhaaf. Maal seeti? Dogoggorri kaleessa dogoggoramu sun akka nuti har'a sirreessu nu taasise. Jira waan kana beekna. Yeroo ani shubbisaa turetti kilippii wayii waraabuudhaaf karaa asii karaa aanaa bosa karaa doonii adeemee turre beekte.
Sanaan booda qe'ee warra keenyaa uumama jedheeti kan sirbu. Qe'ee warra keenyaa deemnu malee kan jedhu lafa abbaan keenyaa kennee Achitti Oromoo qabadha. qotiyoon akkasii keessa galuu qabaata. Maatiin keenya galuu qabaatu jedhee maatiin isaas hin galee qotiyoon isin galee lafti sanuu lafti amma viidiyoo irratti lafti sun kan isaanii ta'e kan ta'u maaltu beekame. Kanaaf lafti keenya galuu qabaatan waan kun ilma jira yeroo san waan kan taajjabaatamu turre. Ammoo akka ati naan jettu biiftuun ta'ee biiftuun waan jedhu kuni jechaan hiikuu ta'a beekte. Jecha waan walaloon jedhu deebitee hiiktu taanaan maaliif Dikshinaarii dhootaati. waan simboolik ta'e tokko waan jeneraal yaada isaa waliigalaa ibsuu danda'u. Waan diraamaa yeroo tokko immoo daayirektara tokko nan qaba daayirektara kiyya kana yookaan immoo sirbi kiyya daayirektiin isaa akkana hojjetamu barbaada waan akka diraamaa kana walitti kana barbaadu warra barbaadu jira. Guutuu isaa kan waraabsu jira. Namtichi walii isaanis kan barbaadu jira. Garuu waan sirba san ibsu waan takkaan ibsuu hin dandeessa ture beekte. Erga waraabame boodas bakki itti galu hin jiru. Hin jiru malee. Guyyaa hedduu waraabaa oolte mana galtee gaafa editii gootu gataa oolte waan ta'eef. Kama fudhee kaman dhiisee chaarta waan ta'eef. Inni kun simboolika waan ta'e tokko waan sirba san ibsu tokko lafa goonan ni gaafa. Kun maandeetii daayirektaraati. Maandeetii daayirektaraati. Jecha kanaaf waan kana naa waraabi. Iskiriptii irra taa'aa jira. Shuutilistiin isaa ni jira. Sanaan booda waa ati barbaaddu sun piroodakshin manaajeriin fi lookeeshin manaajeriin waan sun dasii qopheessu. Walli isaa dhufa karaa hojii keetti galta. Inni sun qophaa'ee taa'aa jira jechuudha. Gaafa manaa baatu maal akka waraabdu daqiiqaa meeqa turtu hin beektaa jechuudha. Gaafa manaa baatu achi geessee waan kun natti toleera jettee waan ati barreessin waraabdu hin jiru. Waan bareeda. Haga ammaatti caalmaatti uummata biratti kan gahanii fi dinqisifannaa kan argatan daayirektiingiidhaanis walaloodhaanis lakkoofsaan beekuu dandeessaa? Daayirektiingiidhaan naannoo 38 akkas hin beeka. Bahanii jiru. Beekamtii argataniiru. Lallaalee maqaa isaa ilaalan ture. 38 akkas. Walaloo immoo yaadadhu walaloo. Walaloo baay'ee. Ajandaa irraa hin qabu walaloo baay'ee. Telegiraamiin dhufeera waan ta'eef. Achi warra ilaalee. Telegiraamiin irra eeguutaa waan ta'eef. Gara dhumaa kanarratti sirba Maatiyaas Zamalee weellisaa baay'ee cimaadha. Gara Jimmaa imaltanii hojjettanii jirtu. Waan bareedaadha. Waa'ee isaa sirriitti akkanatti himtuun barbaada. Achi keessatti turizimii kana hojii wal qabatee waan bareedaadha. Daayirektiingii isaa irratti daqiiqaa 3 fi sekondii 54 irratti saaroonii yookaan immoo sarariitii diriidhuma ishii bifa nama ajaa'ibuun argee jira. Daayirektaris ta'e ogeessi kaameraa dirree akkas bahee gaafa waa hojjetu uumaan waan isaa ajaju tokko hin jira. Osoo asitti waa waraabaa jiru waan adda ta'e tokko yoo argate waa waraabu sanirraa kaameraa akkasumatti naannessee waan inni uummataaf dabarsu hin jira. Wanni sun yaadannoo guddaa ta'a. Nama baadiyyaa guddateef akka keenyaatti hiikaa guddaa qaba. Biyyooti alaa keessatti waan itti yaadamee galu faanaaf fakkaata. Intarviyuu Baraak Obamaa illee kaasuu dandeenya. Mudannoo tisiisaa kana hojii wal qabatee kaameraamaanoonni akkam godhanii gara Obaamaatti akka fudhatan namni argeen beeka. Ammas dirii sarariitii tana sirba kana keessatti akkamitti galtee kan jedhu kana osoo naa kaafte. Maal seete inni kun akkaataan manni itti hubates hin beeku. Akkaataa itti hubattes garuu hin beeku. Arguun kee immoo garuu na dirqisiiseera. Maal seete tokkoffaa nuti iddoo sun maasaa bunaati. Buna guuru. Gaafa keessa deemnu hin dandeenyu. Gaafa keessa deemnu fuula keenya nu qabaa yookaan nutti qaama iyyatti marga. Waardiyyaadha moo? Diriin sun jechuudha. Sharreetiin sun maasaan guutuun akkasuma. Uumama keessa iddoo bosona keessatti wanta akkasii jira beekte. Bosona keessa iddoon Micaanii fi Maatiyaasii fi intalli dhaabbatan sun bosona keessa. Bosona maaliiti? Maasaa bunaati. Maasaa bunaa san keessa immoo uumamni akkasii ni jira. Kanaafuu uumamni akkasii hin jirenneet sharreetii san maasuma san keessa immoo intoo keenya iddoo buna itti danfisan goone beekte. Bunni achuma jira asitti immoo bunni danfimu jira jechuudha. Kanaaf seetingii isaa akkasitti hojjennee hojii ajaa'ibaa baay'ee viidiyoo bareeda hojjennee deemnee beekte. Jimma deemnee hojii jimmittii koo jedhu sirba bareedaadha. Gamanumaan daawwadhaa jechuun barbaada. Ayyeenaaf irra dhumarratti namoonni tokko tokko Girmaan tibba kana bilbila kaasaa hin jiru waan jedhu tokko sun nagaa.
hojiilee 100 wayii si harkaa akka jiran tarii sababa sanii cuftamuu bilbila maaliif cufta? Bilbila kaawwate namoonni hedduusitti bilbila yeroo hedduun illee hin cufu yeroo kaan gaafa waraabbii dhaabbaatu sirboonni banamu bilbila keetirraa bantaa waan ta'eef cufuun kee dirqama kan filatamuu digoota sababa sanaan cufna. Lammaffaa immoo istiidiyoo hojiin keenya istiidiyoodha waan ta'eef baay'inaan istiidiyoo keessa ta'insa bilbila yeroo 50 wasitti bilbilamu hin ta'u waan ta'eef naammasuma istiidiyootiif hin cufna. Inni biraa yeroo nuti ani walloo barreessu namoonni natti bilbilu sababa kanaan hin cufu. Inni biraa immoo namoonni hedduun isaanii waloo naa barreessii waan jedhaniif nama mufachiisuu ta'a beekte. Tole ani immoo barreessuu yaadee hin danda'u ilaallaa jedhaan waan ta'eef gara nama 40 akkas nama gamma harkaa qabu. Yerootu hanqate jechuudha. Sababa kanaan anis biizii waan ta'eef bilbila kaasuu dee. Garuu ifama gaafachuu qabda. Baay'ee bareeda. Hojiiwwan ati hojjechaa jirtu keessatti walaloos ta'e daayirektingii keessatti seenaadhuma keetii irratti ni ibsitaa waan jedhamu duubaan nagaa. Hojiin akkasitti si hojii wal qabatu kan hiriyoota kee hojii wal qabatu hin jiraayidha. Seenaa dhugaa wajjin wal qabatu. Nabamu. Hin nabamu. Nabamu. Garuu seenaa kiyyaan alatti wanti inni guddaan beekte namoonni seenaawwan akkasii keessa jiran hedduu isaanii jiru. Namoonni naan jedhu ati seenuma kee ofii kee barreessiteet seenaa kee barreessiteet nama boochisaa jirta naan jedhu. Angaani boo'een isaan isaa boonii. Simbaasuu simmararu amma simmararudha. Simbaasuuni dura gaafa intalli deemtu simbaasuu jedheet booneet simbaasuu jedhee taa'e beekte. Ammoo deemnaan immoo isumaan baasne waan ta'eef simmararu jedhee. Weellistoonni tokko gaafa walaloo si biraa barbaadanii akkuma hodhaa yuunifoormiititti kan ulaagaa kaa'anii jiru. Mudhiin ishee akkasii, bifti ishee akkasii, hojjaan ishee akkasii, duraan wal jaalannaa yoo amma abbaa qabeenyaa argannaan nagattee deemte kana guyyaa 3 guyyaa 4 walaloo bareedaa naa barreessidhanis kan si ajajan illee hin jiru nagee. Namni akkasitti na gaafate jira. Tokkoffaa ajajaan gaafate naan dhufa naafuu beekte. Wallisaa osoo dhufee nan gaafatin wallisaa akkasitti hojii waan akkasii qopheesse osoo hojjete. Yookaan immoo intalli akkasii weellistuun Onyoo jedhamtu sirba akkasii barreesseefi. Keessattuu namoota immoo karaa duubaa hafan kana osoo nu waa barreesseefi. Jedhetan duruma ajandaa kooti irratti barreesseen ta'a maqaa isaanii. Tokkoffaa Onyoo barreessaa nama fa'aadhaan gaafa barreessu waa barreessu yaadicha wajjin lafa kaa'a yaadan barreessuuf san. Tokkoffaa yaadan amma hangammaa barreessu wajjin akka yaadicha walitti hin buune barbaada. Ishuu haaraa akka fiduun barbaada. Siistamni ani itti ibsu immoo waan haaraa akka ta'u. Fakkeenyaaf sirboota 20 tokko kan fudhatama argatan osoo hin barreessan sanaan booda osoo hin dhiisin turan. Waan gaarii hojjedhe fedhiin kee duratti qalbiin kee eessa jirti naan jetteef karaa fiilmiif tiyaatiraa deebuu waan barbaaduuf siitkoom diraamaa fa'aatti deebiin barbaada. Aktingii nan barbaada nan jaadha eessatti deebiin barbaadaan duruma namaaf oonyuuf ta'a jedhee yaada akkasitti barreessa. Sirba tokko affeerree adda baanu waan ta'eef ergaa kan nama galateeffattu waan hafi jettu. Ani namni galateeffadhu aartuma uummatuma aartii keenya kana nu jajjabeessanii karaa adda addaatiin nu deeggaranii haamilee nu ta'an namoonni hedduudha waan ta'eef kana jechuu hin dandeenyu. Ogummaa karaa ogummaatiin immoo akka nuti jajjabaan as geenyu namoonni nu gorsan hedduutu jiru. Kan akka Kingiraago Faanti atilleen Riittaa Shawoo illee asitti naaf sheeruu keetiif baay'ee galatoomi jedha Riittaa Shawoo. Inni biraa immoo ogeessi ani baay'ee jaaladhu baay'ee kabaju waan hedduu wajjin hojjechaa jiru Eeliyaas Kabbadaa baay'ee nama cimaadha. Galatoomi Eeliyaas jechuun barbaada. Ayyee turtii nooriin taasifteef guddaa galatoomi siin jaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin torbee lamaaf artistii waliigalaa Girmaa Tashumaa waliin Riittaa Shawoo taasise kana fakkaata.
Qopheessaaf dhiyeessaa Rittaa Taaddalaan ture. Gama daarektingiitiin Fayyisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Limoonaa Rittaa Allied Chemicals sadarkaa pilaatineemiidhaan ispoonsara isiniif godhee jira sagantaa kana. Ispoonsarri uffata kana Abbukkii Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin haga walitti deebinutti horaanaa bulaa. Guddaa galatoomi siin jaagirme. Galatoomatis. Affeeruu keetis galatoomi. Rittaa shoo galatoomaan jedha. Hayyee. Jalalakef manabe kesumake asifta elalanane michuduga ya kapane bontoti ya maskulako asham jenne jalalakef manabe kesumake asifta elalanane michuduga ya kapane bontoti ya maskulako asham jenne bontu jimma ale ashama motin Shidana, bontu jimma ale rashama, motin duba shidana. Kuleko jimmitiko, gomamo sakajirta, siftaden mana atime manangata, akasu. Simona jalalike aradina alisin kabame ketae hangaduma bontu jimma ale rashama motin duba shidana bontu jimma ale rashama motin duba shidana motin duba shidana motin duba shidana motin duba shidana Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyem laawuriis itir salfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanolaamiid CDEA kokaamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals, sponsora Plaatineemii Rittaa Shoo.